አዲስ አበባ የኦሮሞ አይደለችም። ጌሬት አዲስ አበባ ኢዝ ናት የኦሮሞ። አዲስ አበባ የኢትዮጵያኖች ናት። አዲስ አበባን ወስዳለሁ ያላችሁ ቀን you gonna be the minority against all Ethiopians. Waggoota dheeraadhaaf humna dhabneetiiti qeetiin jara salphannee alagaan qeenuu dhaaltee adareedhaaf silxee fi guraagee fi soomaalee fi amaaraa fi tigreen hundinuu akka fedhetti gartee nurra jaarrattee nurra bashannantee saraan oromoon qabdu maali? Barnootaan jabaachuu, siyaasaan jabaachuu, dinagdeen jabaachuu. Godinni Harargee bahaa magaalaa guddoo mataasaa tan bulchu hin qabu. Oromiyaalleen akkasumatti magaalaa guddoo mataa isii tan bulchitu hin qabdu. Isaan lachuutu magaalaa namni biraa bulchuu teenya jaanii keessa jiraatan. Nageenyi keenya kan kabajaa bakka irraa nu daawwattan maratti simbira haadha qabu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan kun Oromiyaa Vision Miidiyaadha. Ani ammoo kan isinii waliin turti taasisu Diinaawol Ahmadii. Warreen chaanalichaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhuun viidiyoolee namoota hedduu bira akka dhaqqabduuf laayikii fi sheer godhuu hin dagatinaa. Tuqaasatan xarafarra jirtu san gaxxuutanii iddoo taan keessattuu gaxxuutanii filannoota isin dhufaa filannoo san keessaa hanga dandeeyii teessaniitiin Oromiyaa Vision Miidiyaa bira dhaabbachuullee ni dandeessan isiniin jecha guyyaa irraan tanaa dhimmoota jajjaboo Komishiniin marii biyyaalessaa guyyoota 37 dabraniif hokkee walqabee irratti mari'achaa turee fi guyyaa irraan tanaa goolabee walitti mari'achii darbe murteewwan jajjaboonni murteessee fi wantoota milkaa'oon walduraa duubaan isin biraan keenyaa keessattuu dhimmoota magaalota federaalaa lamaan waa'ee magaalaa Finfinneetii fi waa'ee magaalaa Dirree Dhawaa haala kamiin goolabamte waan jiru sagantaa tana keessatti bal'inaan kan isin biraan keenyu ta'a. Akkuma kanaan duraatti sagantaa teenya irratti yaada qabdan gama komantiitiin nu barreessuu hin dagatinaa. Tole yeroo kallattiidhaan dhimma keenya jabaa guyyaa irraan tanaatiif qabannee achiin tarkaanfachiifnu mariin biyyaalessaa Itoophiyaadhaa tan guyyoota 37 Finfinneetti gaggeeffamaa turte guyyaa irraan tanaa iddoo komishiinaroonni gurguddoon gamtaa Afrikaa akkasuma dhaabbata mootummoota gamtoomanii United Nations fi akkasumas sadarkaa Itoophiyaatti argamanitti xumuramtee jirti. Komishinii marii biyyaalessaa kanaan akka Oromootti fi akka Oromiyaatti maal fayyadamne maal dhabne Gaafiin teenya maal turte deebisaan kan nama hoomaalii waan jiru takka takkatti addaan baasnee kan waliin ilaallu ta'a. Jalqaba irratti komishiniin marii biyyaalessaa kun akkuma kanaan dura wal dura duubaan isin biraan gahaa turre gabaasa yeroo adda addaatti wanti inni dhufuuf yeroo dhimmoonni jajjabaan heera mootummaatiin murtee hin argatin biyya keessatti gartee sababa wal dhabdee ta'anii rakkoo uumanitti mariin biyyaalessaa kun gaggeeffamtee namuu irratti hirmaatee akka furmaannitti argamu taasifamti. Komishinii marii biyyaalessaa guyyoota 37 gaggeeffaman irratti dhimmoonni jajjabaan kaafamanii irra guddaan isaanii murtee argatanii garuu dhimmee magaalota federaalaa dhimmee magaalaa Dirree Dhawaatii fi magaalaa Finfinneedhaa akka malatti ajandaa jabaa taate wal falmii guddaa uumtee hirmaattota sagantichaa jidduutti garaagarummaa jabaadhaan sagantichi akka xumurame ammaan tana miidiyaaleen biyyattii guutuun gabaasaa jiran. Kana wajjin wal qabatee akka naannoo Oromiyaatti ajandaawwan marii kanarratti gaafiin jajjabaan bakka buutonni naannoo Oromiyaa qabatanii dhiyaatan magaalaa Finfinnee naannoo Oromiyaa jalatti haa deebitu akkasuma Dirreen Dhawaallee naannoo Oromiyaa jalatti haa deebitu gaafii jechuudha. Kanarraa kanaaf addatti gartee fedhiin addaatan isaan naannoo biraa keessa seenanii gaafatan naannoo biraa irraa murachuudhaaf waa argachuudhaaf gaafiin isaan dhiyeessan takka illee hanga ammaa hanga hordofaa turretti hin jirtu. Ammoo waraabessa gurguddaa naannoo Oromiyaa tana addaan qircatee nyaachuu bare kan ammaan tanallee komishinii marii biyyaalessaa tanarratti tansaa hudduu duuba kaayyatee dhufee gartee tan Oromoo tanarratti hamoommachaa ture hedduudha agarree jechuudha. Fakkeenyaaf pirezidaantonni naannoolee Itoophiyaa guututti sagal immoo 12 deeggaranii turan. Kantiibota magaalota federaalaa lamaan Adaanech Abeebeetii fi Obbo Khadiir Jawaarlee dabalatee hundi isaaniitu magaalaa Finfinnee magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa akka taatu deeggaranii turan. Garuu pirezidaantiin naannoo Amaaraa Obbo Araggaa Kabbadaa isaa fi jala deemtonni isaa hundinuu Finfinneen tasumaahu naannoo Oromiyaa jala galuu hin qabdu jedhaniitu morman. Gama Dirree Dhawaatiin hoggaa dhuftee pirezidaantiin naannoo Somaalee Obbo Mustafee Mahammad magaalaa Finfinneedhaa magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa ta'uu qabdii jedhee deeggarsa isaa laatee boodarraa ammoo Dirreen Dhawaa naannoo Somaaleetiif kan namuu qabdii adajuu duuba dhiyeessee jechuunis. Pirezidaantiin naannoo Hararii Obbo Ordiin Badriilleen warroota Finfinneen magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa ta'uu qabdii jedhanii jalqaba irratti harka isaanii baasanidha. Kasidaamaatii fi Kadabuubii fi kan Benishaanguliif guutumatti pirezidaantonni hundinuu murtee kana deeggaranii turan. Gama boodaa irratti maaltu ta'e erga pirezidaantonni guutuun deeggaraniin booda pirezidaantiin naannoo Amaaraatii fi hayyoonni Amaaraa warreen maricha bakka boonichi irratti argaman tasuma yaanni pirezidaantonni naannolee deeggaran kun hundinuu
yaada loogii qabuudha Finfinneen magaalaa guddoo Itoophiyaatti malee magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uu hin qabdu yaadni kun yaada qofaadha jedhee mormii eegale erga inni mormii eegalee booda wal keessa deebuun dhuftee hooyiin itti rakkaate namoonni baay'een saganticha dhiisanii keessaa yaa'an galma keessaa. Kantiibaan magaalaa Dirreedhaa obbo Khadiir Jawaar yaada araaraa dhiheessus namni isa dhageeffatu hin argamne akkasumatti gartee irratti wal dhaawanii irratti wal nyaatanii waa'ee dhimma magaalaa Finfinnee irratti marichi guyyaa kaleessaa xumurame jechuudha. Amma asirraa waan takka waan hubachuu qabdaniiti jira. Yaanni gartee naannoleen Itoophiyaa keessa jirtu guutuu irratti walii galtee naannoon Amaaraa qoftiin mormite akkamitti murtee argachuu dhabe. Akkuma addunyaattuu wanti jiru gama seeraatiin sagalee wayyabaa waan takka deeggarraan mirgi gartee sagalee hagoodha yookaan ammoo garee xiqqoodha kabajameetuma murteen sagalee hedduudhaa san fudhatamte akkasuma akkasii miti. Garuu sababa naannoon Amaaraa murtee san mormite qofaa fi guyyaa kaleessaa wanti san if duuba deebi'amee turedha. Asirratti waan qabatamaa ta'e garteen akka nama dhuunfaa ta'e kan nama marii tana hordofaa tureetti waan hin barate takkaatu jira. Cimina gartee hooggantoota siyaasaa namoota hayyoota siyaasaa bu'aa inni qabuun asirratti baree. Fakkeenyaaf akka gartee Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti faarsee bulaa sammuu qullaa kan bakka hundatti gartee hoggaa garaan guutame garaa isaa liifaan cufee gabbahee iyyu waa faarso hedduutu jira. Garuu sagantaa dhiyeenya kana deemaa turte irratti hundi isaanii hudduu goda kaaniiti yaa rabbi eessa seenna jedhanii bakka itti dhokotan barbaadaa turan. San kan si godhu maali? Dubbiin bakka marii gurguddoo tana hoggaa geesse hoggaa waltajjii gurguddoo sadarkaa biyyaatti qopheessuutan irra hoggaa geesse akka alatti afaaniin gaddeemtee faarsituu fi akka ala garaa kee guuttatee iyyitu sanii miti. Seenaadhaa fi cimina siyaasaatii fi ragaadhaa wajjin wal falmita. Rayyootaa wajjin mariin gaggeeffamteeti akkana hokkee wal qabanii gama Oromiyaatiin illee gartee hayyoonni jajjabaan akka pirezidaantii yuunivarsiitii Finfinneedhaa obbo Saamu'eel Kifilee illee dabalatee ibilleen coolataalleen waan kana keessatti hirmaatee jira. Warri akka Biraanuu Leenjisoo faalleen namoonni hedduun hokkee qabanii gartee poolitikanyoota warra Amaaraa warra Habashaa kana dhimma san irratti jilbiifachiisan jechuudha. Sadarkaa sanitti qabsoon jabduun gaggeeffamtee akka silaa warri Oromiyaa barbaadan illee yoo ta'uu baatte hawwii warra Habashaadhaa san gufachiisan. Silaa warri Habashaadhaa keessattuu warri Amaaraa waan kana milkeeffatanii turan. Sigalee guututti Finfinnee Oromiyaa irraa muranii dantaa addaa kan duraan Oromiyaa Finfinnee irraa qabdu jedhanii waan takka waan heera mootummaa irra kaa'ameetu jira. Sanillee balleessanii Oromiyaa Finfinnee hedduutti daangaa akka Israa'elii fi Gaazaa hedduu jiru dhaabuudhaaf gartee yaadaa turan. Ejjennoon isaan qabatanii gartee marii biyyaalessaa irratti hirmaatanillee ejjennoo san. Garuu cimina gartee namoota siyaasaa jajjabaa buleeyyiitiin wanti san hundi harkaa fashaloite jechuudha. Guyyaa kaleessaa bifa saniin gartee wal dura dhaabbannaadhaa fi qabsoo jabduun garee lamaa jidduutti gaggeeffamaa oolte gara galgalaatti oduu gammachuu oduu injifannoo ja'anii gartee sooshaal miidiyaa kana gubbaarra warreen faarsee bultoota poostii fi maxxansaa adda addaatiin biyya biizii godhuu eegalan. Duba marii ammaan tana gaggeeffama kanarraa Oromoon maal argatte maal tirfooyti gaafin Oromoo maal turte deebisaan isaanii kan namte hoo maal turte dhimmi magaalaa Finfinneedhaa deebisaa argatee dhimmi magaalaa Dirreedhaa ta'uu deebisaa argatee faarsee bulaan gaakuma miidiyaa gubbaarratti argaa turtan halkan edaa halkan guutuu gartee oduu gammachiisaa jedhanii sooshaal miidiyaa kana akka malee biizii godhaa turan. Waan takka waan hubachuu qabdaniiti jira asirratti. Wanti hanga ammaatti gartee irratti mari'atamaa ture takkaffaa irratti walumaa galatti dhimma Oromiyaa qircachuuti malee wanti addaa wanti Oromiyaan gartee kutaa biraarraa barbaaduudhaaf marii kanarratti hirmaatte yookaan ammoo wanti addaa wanti isiin marii kanarraa barbaade takka illee hin jirtu. Waa humasiiti qabattee dhiyaatte. Irra guddaan ammoo bineensonni warra kanaan dura gartee lafa Oromoo qircachaa turan marii kanarratti magaalota Oromootiif lafa Oromoo saamuudhaaf ilkii isaanii qaratanii asirratti hirmaatanii turan. Ammaan tana duba fakkeenyaaf yoo magaalaan Ciroo magaalaa guddoo godina Harargee lixaatti jaan magaalaan Roobeedhaa magaalaa guddoo godina Baalee yoo jaan maali wanti sarpiraayiz nama godhu maali wanti nama gammachiisu murtee nama murtaa'e murtuma sanii magaalaan Finfinneedhaa duraanis magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa jaamteetuma beekamtee heera mootummaa irra jirti. Waan addaa wanti gad dhufee gartee oduu gammachiisaa oduu ammee sabbar zeenaa oduu injifannoo wanti nama jiraata akka illee hin jirtu waanuma duraan jiru qofaatiitu irra deebi'amee ammaan tanaas dubbatame. Inumaatu gartee karabbiin salphina nu oolchee alhamdulillah jaanii silaa cal jaanii mana galoo qaban malee oduu gammachiisaa jaanii dhaloota kan akkamitti soofta dhaloonni kun bar dhaloota baratee bara. Waan namni kitaaba irratti ijoollummaa irraa karaa ol guddate magaalaan guddoon Oromiyaa Finfinnee tahuu osoo dhaloonni beeku wanti irra jaamees waahuma sanii maal wanti addaa wanti oduu gammachiisaa itti ooftu waa'ee Finfinnee irratti hin jirtu bar yoo gartee dhugatti gartee nama gammachiisu taate naftanyaa sanirraa gartee ejjennoo isaanii san harkaa fashaleessuudhaaf alhamdulillah jechuu saniin ala maal wanti nama gammachiisa magaalaan guddoon Oromiyaadhaa duraan Adaama turte moo Cira turte moo Naqamteedha turte maal wanti addaa wanti godhame waanuma sanii jechuu irra guddaan as keessa maqaaf itti godhuudhaaf injifannoon gallee jirra injifannee jira jedhanii miidiyaa kana gubbaarratti nama biizii godhaa turan.
Fakkeenyaaf warri Amaaraa lafa walloo guddoo gartee tur gaafa sirni isaanii san humna qabu Oromiyaa irraa muratanii walloof jala galchan komishinii marii biyyaalessaa kanarratti dhiyeessanii hin dhiyeessine. Oromoon dhimma kana jabeessitee gaafattee hin gaafanne. Oromoon barii fakkeenyaaf qalamna kun kiyyaa miti. Qalawuma kiyya harka kiyya jiru kana gartee kanuma irratti nama wajjin qabsoo qabee jechuun wantoota takka illee hin jirtu. Uummanni ammoo kasaa waliin maree if duuba qayyiteeti bakka inni gaafachuu hin dandeenye qaayiteeti ta dursa irraa saamellee dhufee mareef dhiyaate. Fakkeenyaaf magaalaa Harar fudhadhu warri naannoo Harariidhaa marii sanatti hoggaa dhiyaatan magaalaan Harar komishinii marii biyyaalessaatiif hin dhiyaanne. Walhubannee warra Somaalee fudhu magaalaan Jijjigaa tabara chaartaraa gartee wayyaaneen fuutee naannoo Somaaleetti magaalaa guddoo gootee kannite komishinii marii biyyaalessaa kanarratti ayyandaa godhamtee hin kaafamne. Walloo fudhadhu kutaa walloo guddaa muramee gartee Oromiyaa irraa achi ba'ee marii tanaaf hin dhiyaanne. Walqaayit fudhadhu walqaayit tagadeen iddoo gartee Amaaraa fi Tigree waggaa dheeraadhaaf teenyaa irratti itti wal fixaa jiranii hanga ammaatti muummichi ministeeraallee ergaangoo qabatee dhimma sana irratti irra deddeebi'ee dubbachaa ture. Komishinii marii biyyaalessaa tanaaf dhiyaattee hin dhiyaanne jechuudha. Uummanni waan isaanii waliin maranicha kaataniiti ta Oromoo tanaaf gartee lukkuma jettee jaan nyaaddeefu dadhabuuf faffacaasee fixuun hin dadhabuudha. Isaan hundinuu hayyoon sani Oromiyaa fudhachuu dadhabne faffacaasnee fixuun hin dadhabnu waan juuni garas gad dhufan. Garuu hundi isaaniitu gartee yoo gartee waan biraallee argachuu baatan akka Oromiyaan gartee gaafii komishinii marii biyyaalessaa kanaaf dhiheeffatteef deebisaa hin arganne godhanii jiran. Waa'een Finfinneedhaa murtooytee hin murtooyin. Waa'een Direedhaa murtooytee hin murtooyin. Taan ammoo gaafiifuu hin dhiyaanne jechuudha. Uggurammoo uggurre. Akkasitti dhagaarra haanii bira dabran. Kanaan booda qabsoo jabduutiitu Oromoo eeggataa gama dubaarratti isiniif itti deebi'a waa'ee kanaa. Waa'ee dhimma dirree dhawaa irraa haarufnu. Dirreen dhawaa gaafa duraanii magaalaa Chaartaraa jaamteeti 40 jaamtee akkasii bulaa turte. 40 Oromoo 40 Somaalee 20 ammoo warra jiraattonni bakka buufateen akkasitti bulaa turte. Ammaan tana san jijjiiranii maal godhanii akkuma Finfinneetti nama uummanni filateen guutumaa guututti haa bultuu waan jaamu. As keessatti gartee wanti gaarii illee ni jirti. Wanti hamaa illee ni jirti. Wanti gaariin jirtu maali? Kanaan dura naannoo Somaaleetu gartee dhibbatti harkatti naqatee gartee magaalaa san naannoo Oromiyaa caalaa akka fedhan godhaa turan. Warri godina Harargee meelaa laame warri naannoo Somaalee ammoo paatrooliin keessa deemaa turan magaalaa san. Akka gartee just akkuma magaalaa Jijjigaatiif akkuma magaalaa Godeetiif wanti san hunda kan godheef maali 40 keessaa qaban sanitti fayyadamaniiti waan fayyadamaa turan. 40 kan ka jiru ammoo warri Oromiyaa irratti fayyadamne. Hariiroon Khadiir Jawaar baraan goora tureef gartee mootummaan Oromiyaa hedduu turte maali waan jiru sagantaawwan kanaan dura irratti irratti deebiidhaan dubbachaa jiru hin jirtu. Warri Oromiyaatii fi warri Diree Dhawaa gartee Oromoo bakka bu'ee magaalaa san bulchaa jiru hariiroon takka hin jirtu isaan jidduu inumaa akka keessumaa wallaalan. Warri ammoo gama Somaaleetiif lamee gama naas dhufu hariiroo addaa qaban jechuudha. Ammaan tana wanti san haftee 40 san haftee akka gartee nama uummanni magaalattii filateen akka bultu taasifamte akkuma Finfinnee sanatti. Kanaan booda ammoo qabsoo jabduun eenyurra jirti uummatarra jirti jechuudha. Gaafa duraanii warra Oromiyaatii fi warra naannoo Somaaleetu irratti wal mormee akkasitti wanta godhaa ture. Ammaan tana yoo jabaatte magaalaa san keessatti teeti magaalaan yoo laaffattee firraaftee nageetti wanti jabaachuu qabduun maali barnoota qabeenya siyaasa kanaan jabaachuu baanaan ammoo dhimmi keechima dhagaan irra haamtee bira kuttu jechuudha. Waa'ee gartee hegeree magaalaatiif kanaan booda kan murteessu uummata akka ta'eetu lafa kaa'ame. Dhimma kana kan murteesse paartii badhaadhinaati. Gaafa jalqabaa akkuma komishinii marii biyyaalessaa irratti gartee ajandaa ta'ee dhiyaatee turtetti waa'een Diree Dhawaa naannoo Somaaleetti iyyeetti naannoo Oromiyaatti iyyeetteeti achirratti gartee wal dura dhaabbannaa jabduun godhamaa turte. Dhimma kana irratti gartee waliigalteen jabaannaan mootummaan paartiin jechuun warri paartii badhaadhinaa dhufanii lakkii kana ta'uu qabdi jedhanii fi lafa kaanii dabran. Asirratti wanti dubbachuu qabdu maali? Komishinii marii biyyaalessaa kanarratti namoonni hirmaatan nama 4,000. Nama 4,000 kana caalaa kan muree murteessuudhaaf aangoo qabu warra biyya bulchaa jiru ta'uudhaatu asirraa sii gala. Isaaniitu murteessa waa'ee Diree Dhawaa uummanni irratti walii galee tasuma waliin galee jechuudha. Akkasitti waa'een Diree Dhawaa jambar taatee bira kuttee waa takka dubbatamee jiru. Waa'een Finfinneedhaa ammoo akkuma isiniin jeessan kaafamteetuma akkuma duraan sanitti kaa'amtee bira kutte. Inumaatu dantaa addaa Oromiyaa Finfinneedhaa qabdu duraan jaansaniitu qaba. Jalqabumaa dantaan addaa Oromiyaa Finfinneedhaa qabdu hin jirtu bara. Finfinneetu silaa dantaa addaa Oromiyaa irraa qabaachuu qaba. Midhaan nyaataa isaa argatti. Bishaan isaa argatti. Wahuma hunda loojistikii hunda Finfinneen isaa argatti. Ifin lafa isaa argatti. Oromiyaa irraa argatti miti. Dantaa addaa silaata Oromiyaa irraa barbaadu qabdu Finfinneerra turte malee Oromiyaan ture. Amma sanumaa kaasanii dantaa waloo godhanii jiran jechuudha. Dantaa addaa Oromiyaa sanichirraa kaasanii. Asiin booda mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma kanaan duraatti teessuma isaa magaalaa Finfinnee godhatee itti fufa. Waajjira keessaa qabaa, haareellee keessa ijaarrachaa jira. Sanuma bakka jabaateetuma itti fufaa dhimmoota tokko irratti naannoo Oromiyaatii fi bulchiinsi magaalaa Finfinneedhaa waliin mari'atanii akka hojjetan lafa kaa'amee bira kutte. Warri Amaaraa ammoo kaayyoon isaanii guddoon akka Oromoon gartee Finfinnee keessaa qooda hanga takka argachuu hin qabnedha jechuudha. Mee viidiyoon taasisan dubbattu waliin dhaggeeffadhaa. አዲስ አበባ የኦሮሞ አይደለችም።
get it አዲስ አበባ is not የኦሮሞ አዲስ አበባ የኢትዮጵያኖች ናት። አዲስ አበባን ወስዳለሁ ያላችሁ ቀን you're going to be the minority against all Ethiopians የነጆሃር የኦሮሞ ብሔርተኞች ወጥተው አዲስ አበባ የኛ ናት ነው። እናንተ ልክ አዲስ አበባ በደማችን እንደምትሉት እኛም አዲስ አበባ በደማችን እኛ እናንተ ኮርነር ስቶር እንደምትሉት ለኢትዮጵያኖች በሙሉ አዲስ አበባ is ኮርነር ስቶር። ማን ነው የሚያሸንፈው? at the end እናየዋለን። ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር ነው ፋይት የምታረጉት። ማን ነው አዲስ አበባ ለኦሮሞ የሰጣት? ከመቼ ወዲህ አብይ አህመድ የሰጣት አዲስ አበባ ኦሮሞ አፋን ማውት በቹ ይቀብዱ አሁን ሲንድ በቻርት ኦሮሞ አዲስ አበባን ተኝዮ ኸይዱታቴ ኢትዮጵያ ጉቱራ ወጂ ወለሉ ደምቲ ወሪ ገርቴ ሰኙማ ለሱ ወደ ጆዋርፋን እረደ ዴቤኔ አዲስ አበባን ፍንነንቴ ጃሪ ዱበቻ ጀለኒ ኩነሞ ጋፍኒ ተው ጋፍኑ ቱዱምኔ ላውታ አራራ ወንዴ ኢኑማቱ ገርቴ ፍንፍኔን ተን ትግራይ ፊ ተን አማራቴ ቻርቲ ጀራ ኹደ ሰደፋ ኸይሳ ዋሻ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ጃሙ ወሪ አማራቲ ወሪ ትግሬዳ ፍንፍኔ ስትጃርኔ ትሮኒ ጋባሰን ኦሮሞ ወመታ ከዋፍ ፍንፍኔ ጃሙቱ ቁበንቀብዱ ሰኒፍ አማንተን ሩፈኒ አንጎ አርገናን ፍንፍኔን ተኝ ጃኒ ተኝተኛ ይገለኒ ተሱማ ወርዴ ቀርቀረ ፍንፍኔ በውንደንዳ እጅኖ ወራ በሻኸን ሆኖ ከማሬ ወስኔ ካዜ ዶሬ እጅኖ ወራ በሻኸን ሁንደ ያዶ ተገርቴ ዶቶ ነዴማ ጅሩ ወርዱዋ ጅርተ ጄቲ ያዳ ወሪ ሀበሻ በርቦ ኸንስላ ገርቴ ባዲያ ከሰቱን ወጂን ደለቴ ጉደተሌቲቱ አማንተና አከ ገርቴ ኦሮሞን ሀረሪስ ድሬዳዋቲስ ፍንፍኔዳስ ወሎስ ወመታ ቀርገቹ እንቀም ነበር ወሩመኑ ወጂን ገርቴ ቢዴነ ለበተኛራ በኛቻ ጉደቴቱ ኑሮ ሙርቴሳ ጅራ ቃሊቱ መተና አማንተ ነው ጀለ ደምቴ ቆራቴ በቂ ሲንትራለቴ ኦሮሚያ ኸስ ኢረጉዳ ወሪ ገርቴ ኢልኬ ባሴ ኦሮሞ ወራት ገርቴ ሙርቴሳ ጅሮ ኦሮሞ ዋታ ከስከተ መልኮይኔ ወሩሞ ኦሮሚያ ኸስ ደለቴ ጉደቴቹ አከስታቲ አማ ዋይ ፍንፍኔዳ ተስማው ቀርቀረ ባቴ ዱበቹ እንደንዴሰነ እቴ ተፋንጉ ዱበቻርተ አለቴ akka oromootti jalqaba umarraa gartee namni tokko hoggaa barnootaan si caale takka hoggaa jaarmeyaan diinagdeedhaan hoggaa si caale dhaqqabuun ni ulfaata sanirratti hedduu tokko durfamnee jirra gama siyaasaatiin gama hayyootaatiin kallattii hedduudhaan durfamnee jirra sadarkaa kanatti gartee wanti kanatti waanuma keenyaaf jecha nama wajjin qabsoo wal qabuu nu mudaa jiru maal ni beektanii waggoota dheeraadhaaf humna dhabneetiiti qe'ee teenyarra salphannee alagaan qe'ee nu dhaaltee adareedhaaf silxee fi guraagee fi soomaalee fi amaaraa fi tigreen hundinuu akka fedhetti gartee nurra jaarrattee nurra bashannantee zabanya hulaasa nu godhattee nu fayyadamaa turte dhiibbaa waggoota dheeraan irra ture saniitu ammallee akka keenya afaan guuttannee hin falmanne karaa nutti cufe mariin biyyaalessaa kan ammaan tana golabamte kun ammoo haalota kanaan dura turan san daran hammeesseetti cufamte gaafa duraanii oromoon gartee gaafiin qabaa itteetiiti gaafii san qabattee waraqaa irratti abbaan gartee gaafa dulloomee duudee mulmasaa kannee gaafiin oromoo tana jee walitti dabarsaa ture ammaan tana gaafii saniif deebisaa kan jee mootummaa walitti qabee komishinii marii biyyaalessaa jee gaafiin san dhiyaattee wal caqacaqanii wal cafaqanii xumuramtee cufamte kan deebisan argamteetti asiin booda wanti ediniin gaafadha takka namni ediniin gaafadheettee eeggattuu hin jiru mootummaan oromoon kanaan booda abiy ahmadiin booda qabsooyineeti gartee dhiiga keenyaan finneettee adduus hin jiru carraan oromoon qabdu maali barnootaan jabaachuu siyaasaan jabaachuu diinagdeen jabaachuudha gaafa wantoota kanneen hin jabaattee teettee godhachuu dhiisitiiti ta'a alagaallee dheeyitee akkuma jedhan nu godhisanitti falmattee harka heddeeffachuu dandeessa. Sanqoof malee furmaanni jiru mootummaadhaatu gartee waan takka nu deebisaa akka hin nu deebisee yaadina. Abbaan fedhe aangoo qabatillee waan kana hin deebisu. Wanti hin deebisneef maali? Mootummaan bara aangoo qabutti waan uummata jidduutti gartee rakkoo uumu hojjechuu hin barbaadu. Maaliif aangoo isaa irratti dhiibbaan dhufte waan taateef. Mootummaan Abiyyi Ahmedii sana wanti inni godhe. Maaliif yoo gaafii sana deebisee خلاص سبا سبلموتا برا ديبا برا تخا لولاتو تخا كخاني تو بيتي خيسان يادم تيرمتي ركو برا خيس سينو اسدو وچا اچما دغار خاي برخوتاچو خانا فرماتا تغورو دا فرمو انت سينغورو قبدو مالي برنوتا في سياسارا في دينغديران جباچو غافسن دري دا خيستي اكا سومالين غتي مغالا غوتو كنترول غوتي كبينيان نور كافوتي غربان غرتي اورموني annani fi khille foon gartee gurgurchuudha magaalaa kana keessa dhufte mala kan qabdu gurbaan jeesan akkas taanee ka torresan akkas nama godhu danda'u nurra jiraata boo'icha dhiisnee finfinneettis akkas bakka biraatti illee akkas hararatti illee akkas sayinala godinni harargee bahaa magaalaa guddoo mataa isaa tabulchu hin qabu oromiyaa illee akkasumatti magaalaa guddoo mataa isii tan bulchitu hin qabdu isaan lachuutu magaalaa namni biraa bulchuu teenye jaanii keessa jiraatan tun ibsa buudha malee dhugaa wanti jaamaa hin jirtu magaalaan gartee guddoon naannoo oromiyaa finfinneedha wanti jiru heerarratti barreeffamtee jirti lafatti ammoo kan aangootti qabu warra oromiyaatii miti magaalaan guddoon godina harargee bahaa naannoo magaalaa harar jaamtee jiraattuusi magaalaa harargee keessa gibira guurrachuu hin danda'u godina harargee bahaa kantiibaas ta'ee bulchaa tokko illee keessatti filachuu hin danda'u garuu keessa jiraata jechuudha akkuma qaamota birootti
Saninala wanti addaa wanti marii koomishinii kanarratti jijjiirame takka illee hin jirtu. Gama barnootaatiin, gama siyaasaatiin, gama diinagdeetiin jabaachuu dhabee isaa walumaa galatti gartee mariin koomishiniin biyyaalessaa guyyaa 37 gaggeessaa ture. Kana fakkaataa guyyaa har'aan tanaa goolabamee cufameeti jira. Asiin booda ammoo hegereen biyyattiidhaa maal taate waan jiru walumaan kan hordofu nu ta'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya hanga ammaatti waan nu daawwachaa turtaniif hedduu galatoomaadhaan ani kan isinii waliin turte taasise Diinaa'ul Ahmadii sagantaa tana fakkaattu nan goolee deebinutti nagee rabbii keessa nu jiraadha.